Gorsa abboonni amantaa karaa barreeffamaatiin nuuf qoodani. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Sadan Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Sadan Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Sadan Waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Gorsa abboonni amantaa karaa barreeffamaatiin nuuf ibsan yookaan nuuf qoodan. Akka barreeffamaatti wajjiniin caqasnee darbina. Gorsa eenyummaa keenya nu yaadachiisuu fi of nu beeksisudha. Mata dureen isaas akkas jedha. Nama ta'uu wayyaa mata duree jedhudha. Bara durii mata dureen isaa nama ta'uu wayyaa mata duree jedhudha dhiifama. Bara durii baadiyyaa irraa gara magaalaa deemuu kan barbaadan abbaa warraa fi haadha warraa tokko deemsa isaanii eegalanii. Deemsa xiqqoo booda bakka buufata konkolaataa gahanii kaffaltiin imala nama tokkoo fi qarshii 40 waan tureef kan lamaan isaanii qarshii 80 isaan gaafata ture. Qarshii 40 deemanii qarshii 40 akkaataa hambifachuu danda'an mala malachuu eegalanii. Malli isaan fidatan tokko qarshii 40 kaffalee yoo imalu tokko immoo kumtaala keessa taa'ee meeshaa nama imalaa jiru sana akka ta'u ture. Bu'uuruma kanaanii haati warraa kumtaala keessa seentee afaan kumtaalaa sana hidhee fe'uu fi gara konkolaataa dhufe. Akka seera buufata konkolaataa jirutti meeshaan tokko osoo hin tilmaamamin waan hin fe'amnee fi gargaaraan konkolaataa dhufee kuntaala sana akkasumatti lafaa fuudhuu yaale. Eenyu abbaan kanaa jedhee qarshii 80 jedhee lallabee darbe. Haati warraa isaa gaafa meeshaa taatu rakkinni isaanii dachaa dabale malee furmaanni argame hin jiru. Abbaan warraa nahee suuta jedhee kumtaala isaa fudhatee ofirra ilaalaa nama keessaa achi siqee afaan kuntaalaa sana hiikee jaallatamtuu haadha warraa koo kottuu bahii tooftaan nuti finnee kan kaffaltii nurraa hir'isu miti meeshaa tahuu keerra nama ta'uu keetu wayyaa jedheeni jedhama. Meeshaan qodaa namni akka fedhetti itti fayyadamudha. Ofii isaatti mataasaa fi wanta murteeffatu hin qabu. Abbaa bitee qofatu itti fayyadama. Ilmi namaa garuu wanta isaaf ta'u waan mataasaa fi murteeffachuu akka danda'utti uumame osoo jiruu akka meeshaatti jiraachaa jira. Meeshaan har'a addunyaan gatii gadi aanaan itti fayyadamaa jirtu yoo jiraate ilma namaati. Egaa namni akka meeshaatti jiraachuu eegalee tureera. Nama ta'uunis gatii guddaa kan gaafate. Erga namni kabaja namummaa isaa dhiiseetii meeshaa taanee jiraannee ofii jijjiiruu hin dandeenyu. Biyya jijjiiruu hin dandeenyu. Egaa namni qodaa ta'eeti walii galteenii kan dhibame tokkummaa'uun kan ulfaate nageenyi kan hawwame. Qodaa taanee jijjiiramaa finnu tokko hin jiru. Aarsaa hin jirree nu barsiisaa jira malee namni karaa irratti kufee kan hafe akka meeshaa hojii isaa xumuree bakka bafti itti gatamuuti. Namni wal ajjeesee wal gatu kan eegale erga akka meeshaatti jiraachuu eegalameeti. Waraanni kan heddummate boo'ichi harmoolii akka bara Raahel ol kan faca'e jiraachuun abjuu kan taate namni akka meeshaatti waan jiraateefidha. Kottaa nama ta'ummaa nuuf wayyaa. Nama yoo taane jireenya dhugaa jiraachuu eegalla. Nama yoo taane Waaqayyoon beekna. Nama yoo taane hunda wajjin jaalalaan jiraanna. Nama yoo taane gammachuu hedduu qabna. Osoo nama hin ta'in mootummaa Waaqayyoo argachuun waan hin danda'amneef dhugumatti kottaa nama ta'uu nuuf wayya. Nama ta'uu
yoo taane baasiin keenya xiqqaadha. Humna guddaas nun gaafatu. Kanaafuu nama ta'uu nuuf wayyaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Abboonni keenya fuula kanaan warra nu barsiisanii Waaqayyo gooftaan jaraa eebbisu, bara jaraa guutuu haa eebbisu. Dubbii kanattis nama jiraatu nu haa taasisu. Eenyummaa keenya wallaaluun, namummaa keenya wallaaluun yeroo har'aa dhugumatti kufaatii hedduu keessatti nu kuffisee jira. Mootummaa Waaqayyoo nu dhabsiisee jira. Waaqayyo gooftaan nama taanee namummaa keenya beeknee akka jiraannu Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Galanni Waaqayyoof, deessuu haadha isaaf, ulfaataa fannoo isaaf haa ta'u. Hanga bara baraatti. Ameen.